Akkam jirtu hundi keessan gara IT Wisdom Zone'itti baga nagaan dhuftan jechaa viidiyoo har'aa keessatti waa'ee data structure programmingii keessatti barbaachisaa ta'ee keessaa tokko linked list kan jedhamu waliin barachuuf jirra. Waa'ee linked list hubachuuf rakkattaniitu yoo ta'e viidiyoon kun baay'ee isin fayyada waan ta'eef hanga dhumaatti nu hordofaa. Kaayyoon viidiyoo kanaa inni tokko linked list jechuun maal jechuu akka ta'e viidiyoo kanarraa hubachuu ni dandeessu. Inni lammaffaa akkaataa itti linked listiin hojjetu ni hubattu. Sadaffaa irratti baay'ee barbaachisaa kan ta'e basic operationii linked list keessatti perform gochuu dandeenyu ni hubattu jechuudha. Akkuma maqaa isaa irraa hubannu linked list jechuun walitti qabama elementootaati. Elementiin kun immoo node jedhama. Tokkoon noodotaa immoo waan lama of keessaa qabu. Tokkoon noodii daataa qaba. Lammaffaa referencii yookiin pointerii noodii itti aanu qaba. Linked listiin akka areetti noodota kana contiguous memory keessatti storing godhu. Kan inni store godhu heap memory keessattidha. Heap memoryin immoo paartii memory ta'ee yeroo programmingii tokko run ta'u dynamically allocate ta'uuf kan gargaarudha. Walumaa galatti linked listiin chainii yookiin sansalata isa jedhamu wajjin wal fakkaata. Inni tokko isa tokkotti hidhamee jira. Akkasuma linked listii keessatti noodiin tokko noodii isa biraa faana walitti hidhamee jira jechuudha. Kanaaf egaa linked listii keessatti noodiin tokko daataa fi referencii noodii itti aanee jiru qaba jechuudha. Daataan value store godha. Next kan jedhu yookiin referencii pointeriin keenya immoo addressii next noodii store gochuuf fayyada. Mee akka fakkeenyaatti value daataa 10, 20, 30 qabnaa jennu. Isaan kun immoo akkaataa kanaan linked listii uumaniiru jennu. As keessatti noodiin jalqabaa head node jedhama. Inni dhumarra jiru immoo tail node jedhama. Head nodeif next pointeriin isaa second nodeedha. Second nodeif immoo third nodeetu nextidha. Noodii isa dhumaaf garuu next pointeriin isaa nullidha. Sababni isaas noodiin biraa itti aanee waan hin jirreef jechuudha. Linked listii gosa sadiitu jiru. Inni jalqabaa single linked listiidha. Inni kun gosoota linked listii keessaa baay'ee salphaadha. Tokkoon noodii kutaa lama of keessaa qaba. Innis daataa fi adreesii noodii itti aanudha. Karaa tokko qofaa innis fuulduratti traverse gochuu dandeenya. Noodii dhumaaf next pointeriin isaa nullidha. Faayidaan single linked listii noodiin tokko adreesii next noodii fi daataa qofaa store waan godhuuf gosoota biroo caalaa bakka xiqqaa barbaada yookiin fayyadama. Gosoota linked listii keessaa inni lammaffaa double linked listiidha. Gosa kana keessatti tokkoon noodii kutaa 3 of keessaa qaba.
Innis adreesii previous node, daataa fi adreesii node itti aanuudha. Karaa lamaa fuulduraaf duuba traverse gochuu dandeenya. Gosoota linked listii kana keessatti noodiin jalqabaa yookiin head node fi previous node adreesiin nullidha. Akkasumas noodii dhumaaf yookiin tail nodeef next node adreesiin isaa nullidha. Faayidaan double linked listii noodota haquun yookiin duubatti traverse gochuun salphaadha. Haa ta'u malee previous node address store gochuuf storage space baay'ee barbaada. Circular linked listii jedhama gosoota linked listii keessaa inni sadaffaa. Garaagarummaan isaa noodiin dhumaa noodii jalqabaatti qabata yookiin immoo point ta'a. Kana jechuun next addressiin tail node head node dha jechuudha. Circular linked listii akkaataa lamaan hojiirra ooluu danda'a yookiin implement ta'uu danda'a. Tokkoffaa circular singly tiin implement ta'uu danda'a. Kun kallattii tokkoon traverse kan ta'u last nodein first node point yoo ta'edha. Lammaffaa circular double tiin implement ta'uu danda'a. Kallattii lamaan traverse kan ta'u last nodein first node akka next addressitti point yoo itti ta'ee fi head nodeif last nodein akka previous addressitti point yoo ta'edha. Waa'ee linked listii keessaa baay'ee murteessaa kan ta'e operationoota linked listiidha. Linked listii keessatti operationii baay'ee perform gochuu dandeenya. Isaan keessaa tokko insertionidha. Insertion jechuun noodii haaraa add gochuudha. Noodota kana immoo bakkoota sadiitti add gochuu dandeenya. Jalqaba irratti add gochuu dandeenya. Dhuma listii keenya irrattis add gochuu ni dandeenya. Akkasumas gidduu listii keenyaatti add gochuu ni dandeenya. Operationii inni kan biraan deletionidha. Deletioniin noodii listii keenya keessaa balleessuudha. Operationii kana keessattis bakkoota garaagaraa irraa noodii balleessuu dandeenya. Last noodii delete gochuu dandeenya. Erga isa balleessinee previous noodii isa ture last noodii goona. Yoo barbaanne middle noodii delete gochuu dandeenya. Erga isa delete goonee noodii warra kaan walitti qabsiisna. Akkasumas first noodii delete gochuu dandeenya. Erga isa balleessinee noodii itti aanee jiru head noodii goona jechuudha. Basic operationii inni sadaffaa traverse gochuudha. Tokko noodii headii irraa kaanee traverse gochuu ni dandeenya. Akkasumas specific noodii search gochuun ni danda'ama. Kana qofa osoo hin taane operationoota biraa kanneen akka sort gochuu, count gochuu fi kan kana fakkaatan perform gochuun ni danda'ama. Mee amma structurii programii linked listii haa ilaallu. Linked listii yeroo implement goonu kutaalee gurguddoo sadii hubachuu qabna. Tokkoffaa node classii, lammaffaa linked list classii, sadaffaa main functionii yookiin method isa jennu hubachuu qabnaa jechuudha. Mee isaan kana tokko tokkoon haa ilaallu. Node classii
Inni kun linked list create gochuu keessatti foundationidha. Noodiin tokko maal akka qabu define nuuf godha. Akkuman dura isinitti hime noodiin tokko daataa fi adreesii next noodii of keessaa qaba. Isa kana akka saanduqa tokko cancala yookiin sansalata keessa jirutti yaadi. Gaafa node classii create goonu akka kanatti daataan actual value store nuuf godha. Fakkeenyaaf integer value yoo ta'e 10, 20, 30, string value yoo ta'e abdii, tolaa fi kan kana fakkaatan store nuuf godha. Next kan jedhu immoo pointeridha. Adreesii next node store nuuf godha jechuudha. Wanti biraa noodii classii keenya keessatti constructorii fayyadamuu dandeenya. Innis noodii initialize gochuuf nu gargaara. Initial value data fi next pointerii keenya assign goona constructorii keenya keessatti jechuudha. Classii inni lammaffaa linked list classiidha. Inni kun linked list hunda manage kan godhudha. As keessatti tokko head node declare gochuuf initialize gochuu qabna. Akkasumas functionii operationoota duraan kaasne insert, delete, display godhan hunda akkaataa kanaan define ta'uu linked list classii keessatti. Structurii programii linked list keessaa paartii inni sadaffaan main functionidha. Akkuma beekamu C++ koodiin main methodii keessattidha kan inni execute ta'u. Kanaafuu as keessatti objectii create gochuu, functionii call gochuu fi kan kana fakkaatan akkaataa kanaan as keessatti barreessina. Part 2 video kana keessatti implementationii operationoota single listii ilaalla waan ta'eef dhumarratti subscribe, like, share gochuun na jajjabeessuu hin dagatinaa. Nagaan haaf ta'a.